akka wal share gochuun daganne wal share godha taarratan share godha dafa waliin gaa dafa live dhufu deemna taa joojjini share waliif godha waliin gaa isnin jebo taarratan gara facebookaatinis gara youtube'inis gara hundaanu share waliif godhan isnin jaa taarratan ashama harka funa jecha ilmaan oromoodha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kan islama kan kristaana warri video kana dhaggeeffachaa jirtan mucaa dhiyootana asirratti footoo agartan kana taajuu kana dhiyootan akkamiin gargaaruu dandeenya mucaan kun eessa gee qarra deemaa ture nu obsaa isinin jechuu ture arra guyyaan ar warri gargaaruu feetan warri lakkoofsisaa barbaadan warri isa qunnamuu feetan warri akkaawuntii feetan gara fuula feesbuukiitiin live deemuuf deemna akkasumattis video live ofusan gara youtube irratti illee share isinii godha warri gara facebookaatiin na hordofaa jirtan gara facebookaatiin na hordofaa live dhufnee taajuu waliin haasa'uuf deemnaa jechuu waa'ee isarraa akkamiin akka gargaaramuu qabu eessa akka jiru eessa akka gee kana hunda guyyaa meeqa booda bultii meeqa booda kunoo arraan tana mucaan xiqqaan suni bikka nuu gee jira warra asirraan hordofaa jirtan chaanaala kiyya kanallee subscribe godhaa akkasuma facebookaan illee follow na godhaa arraan tana akkaawuntii isaatii fi akkasuma lakkoofsa isaa kan biyya sanii hunda ni maxxansinaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo warri gara YouTube'itiin na hordofaa jirtan video kana like godhaa share godhaa waliin gahan isinin jaa hundi keessanuu video kana waliin gahan isinin jaa share waliif godhaa taajuun arraan tana akkaawuntiin isaa lakkoofsi isaa kan ittiin gargaaru hundi Facebook kiyyaratti ni maxxanfamaa jechuudha warri isa qunnamuudhaaf hedduu natti barreessanii na dawwaluu turtanii na gaafachuu turtanis hedduu galatoomaa guyyaan gahee jira guyyaan arraan tana hundi keessanuu dhiyaadhaatii arraan tana live keenya irratti hirmaadhaan isinin jaa gara facebookaatiin live keenya chaanaalli kiyyas absee haashimii maqaan facebook kiyyaatis absee haashimii hundi keessanuu warri na hordoftan na hordofaan isinin jaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa an abseen obboleessi keessan absee haashim nagayaan naa turaan isinin jaa video kan share waliif godhaa warri dura seentan